waan ufirraa qabdu waan kanarratti yeroo hedduu ajandaa godhatanii kana haasaa oolanii waan kana osoo cufte akkuma nama wallaalee cufte si miti jechuudha. Kanaan dura nama meeqa irratti waan kana haasamaa ture xiqqaa guddaa irratti feemasoota kanarratti kaan haasan ajandaa barbaada waan ta'eef keessattuu hoolota biyyoota baateetiin carraan biyya namaa kun nama walqixxeessee waan arge waan nama haasaa oolu kan inni deebisuu baatte taphattee ofirraa kolfite abbaan fedhe qaayitee maliisti torbaanuma takka. Waan maaliif ennaan aduun beekamu ofiin beeku sa'aan ofiin beeka bar ofiin beeka maaliif waan sila beeku fi ilaaluun kaanne siigalee sila ammoo wantichi sunis akka biraankii godhe nama meeqatu jira yeroo sanii nama 100 maaltu jira siigalee nama 100 kana keessaa namuma tokko dhufuu jechuun ajaa'iba illee sitti ta'a garuu an irrallee hin kaayanne yoo mataa illee irra hin kaayanne maaliif ennaan ani waan beekuuf jechuudha sodaas hin qabu namallee hin qaanfadhu maaliidha waan akkasiitii miti kun maaliif waan hin fakkaanne. Sigalee namaaf iyyuu wanni adda ba'ee wanni adda qulqulluu ta'ee adda mul'atee isaanii adda ifee irraa haasa'e yookaan ammoo ittiin naqamsuu yookaan ittiin arrabsuu barbaadaniiti malee waan biraa miti kanuma jechuu barbaadanii akkasiin nu hubadha. Baaliyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu bani Adam khata' radiyallahu anhu warda'. Kobees. Yaw akkuma beektan wallahi wanni isin beeku qabdan maali beektanii dhugaartuu walitti himne nuti jechuun maa inni beektanii wanni kun jechuun intaamaa dhugaa ta'uu mala garuu hangaa fi gabaabaa wayii qaba akka nama tokkootitti yaw batalay ijoolleen si komandoo galatoomaa jechuun taarika ajaa'ibaa dalagaa argatanii galatoomaa isin jedha afarsaa dammoo waan kana waan ati irra kaatu takka illee hin jiru maali isin jedhe beektaa wanni kun jechuun Yo mau berarti agar tidak yo wanni kamu juru. Yo kami messenger kita tidak agar tidak kami messenger kalau limpar. Isin tu dua malay agar. Karena aku ya kuni wanni kamu kuni media red yo kan mau public red sih kan. Amma ya. No Bario. Akka jolle si komando 3 to bagi saja tu. Mali averson si komando gutu bakka buye. La wan berarti bire suni wan berarti ya cuma to mau anjir bakka banji kali. Tunggal to waan jere waan magiyaati jere anje chulla ke gosa bira waan mo gara bira to ko barbaadiyati miti galatu ma waan jere ka basigale no jechuun kana keessa la dhageeffadhu kana keessa ganti tokko personally qaama namarraa gan tokko bakka bu'u waan qabu natti hin fakkaatu qaamni qaama si komandoon ta'u yaa galatu ma waan jedhanii waan biraati boson ta'in like jechuun wanta kana jechuun namni martuu argee jira mul'atee jira siigalee wanni boson ta'e yookaan ammoo badummaa gosa biraati yookaan ammoo gosti biraa irraa soitee boson ta'in jechuudha wanni waan afarsoo irraa namni haasa'e illee hin jiru kana kolfaniitiin hin bira taran malee kuni waan akkasitti akka abbanamee yookaan ammoo aggaannanamee yookaan ammoo nooyitiin gadi bahee miti wanni kun waan miidiyaa irratti yooma ta'ameyyuu waan miidiyaa irratti ta'ame siigalee. Anama diisaa waliin lollinnaati lama. Kanaafuu jechuun dalbaadiyyaa wanni itti beekuu qabdu kana wanni namni irraa haasa'e illee hin jiru. Garuu like. No jechuun bar akka wanni tokkotti yaa akka fara akka ta'u jiru bar laaleetu mooduma agarru jechuun akka gandi tokko isa irratti duulee gandi tokko isa irra goree tokkotti ijoolleen si komandoo namni gandaa walitti duulee hin jiru moo namni gandaa walitti duulee hin jiru bakka jechuun gandaa walitti duulumatti waan gandummatti itti nama fiduun qabu kun dalabaadiyyaa maataa egaa qaama personaalii namarra maaltu gandummaa fide jeetii personaalii ati jechuudha amma fakkeenya carcariinoo siinaa jennu carcariinoo tiyya galatoomaa jedhamsamunneen amma fakkeenyaaf ani ijoollee sii komandoo galatoomaa aanaa kiyya fira kiyya ahalii kiyya keessa darade keessa guddade maftee anaa dalle maftee teetii bar maftee teetii miti namni jechuutu jiru qaama amma personaalii farsorraa haasa'amu jira malee personaalii si komandoo namni haasa'u jiru hin jiru. Ya, anda mau galatoma aja deh nih ber, mah di beda tarik kan lagi tarik apa? Itu media kan jalan kemana? Ganda tinggal tu nawan nata cu. Di saat mesang kan nangka bugaru market tiwan no jera. Isina mau nih kodu kabda. Wata kasih kafir den talabadian. Tugas. Tanah rakyat tu tanah mau lalu kesanim tanah mah. Anak mau nih najaiba jeratu kepeki ko folder bisa. Wan najaiba jeratu. Malila. Oso nam famous intai nak kami mesha kaya famous menidam. Kan amma kana ajaiba jiru sedukan osoo naniin jiru famous hin ta'ini meeshaa famous godhan abbu Facebook ni waan isaa TikTok waan isaa garri biraa waan isaa sigali odoo nan famous hin ta'ini meeshaa furtoo famous godhuun bataam itti is wrong gaada is wrong wallah bataam is wrong anama odoo inni famous hin ta'ini odoo an famous hin ta'ini famous godhuun keessan bataam shame Intala baadiyyaa waa gaafatu barbaade yubeeta amma namnummaan kamiyyuu osoo ta'e jechuudha
osoon hatta shamarruu tuttuqxeetuma waa sosochooftee gadhiisaan amma farsoon osoo meeshaalee gadhiise waan akkasii rafeessan gadhiisa jettanii yaaddanii namni asii jettan rabbi sodaadhaati sosochooseetuma waan malee lubbuu itti godhee asisni gadhiisa malee waan hin fakkaanne maasaa banii naatamu. No, I know this. Bar isaan maali beektaa uummanni keenya biraankii gurguddaan beeku. Uummanni kuni biraankii gurguddaas hin beeku, biraankii xiqqaas hin beeku. Uummanni kun waan akkamii beektaa wooma qabate san oofu, garanas oofu, garasis oofu. I don't care rakkoon qabu. Irran kaayanne karaa mitamaan waan nan jechaa jiru. Odoon isu meeshaa makiyyatan iyyuu, isu marafu san iyyuu meeshaan agat rafu agas isin ijjisiise gaafa ka'ee agam isin ijjisiisaa yaaddoon kunillee yaada biraan nu jira. Ati akkamii yaadda yoo ka'e wanni sun amma kee beeki qoy. Osoo ka'ee wanni rafu suni hangam deemaa hangam dheerattee nama iyyisiisa fakkeenyaaf akkamii yaadde ati akka mataa keetti. Anamma ka jedhu sanii miti yaa barsoo beeka. Namni haga addaa raffisee gadhiise hin jiru waan kana beekte. Raffisee gadhiisuu keetiif waan haaraa yaada laydee kana ta'uuti. Dhiisoo birraa buleessu. Wallahi kira tante tana jala wani sanjala tante tana nam kredit addati bitu no namni agadda miidiyaa irratti namni agadda raffisee gadhiiste kollee dhagarre abo uy gara lukkubi apa suka nafu wallahi bisa bo berafata di lagat namoyo gal tadi ada bayu nama sampai kasar naro kombo abo baka kasi karana ga demi nanti sini agar sih nak kota nanti dani ya tani mere amma warri rabo aja runjur amma mambo ini amma gari yono bau jera orang semua amma ana warri bau mega bayat ya rabo mu kaba sirritti wanti cukun sirritti wallahi duga dubbachuuf irrayya inde ini akkamittirani ini warri himmattantiin guutuun maxxansuu qabdan addunyaan beekuu qabdi addunyaan guutuun duga dubbachuuf addunyaan guutuu waan kana beekuu qabdi so kanaafu waan rakkisaa warri maxxansin hundi maxxansaa warri maxxansin maxxansaa hundi keessan nagaa jirtaa akkam ofii keeti nagaa keedhaa Kali ke nakam jirta. Jira. Wallahi kan fedhes gadi suusuyo deemee waan fedhe hojjetee ati ammas nuuf qaaliidha. Wanta akkasitti hin dhagamin dammotu uummanni rafe jetta wallahi meeshaan nama kamiitu inuma rafa. Yeroo bakka san ga'e kaa malee maal taatan uummanni kijibda hundi keessanuu kootta as baay'ee takka meeshaa keessan baafadha agarsiisa wallahi laziim isinitti himnaa. Warra belkaaba waan hin jirre nama fokkisuudha waan hin jirre maqana balleessuudha warra deemtanii isiniin tasaaqamu yoomuu inni nuuf qaaliidha. Ati karafu kabajamaadha. Ati sindro karafu kiyya malee agartee? Wallahi bin haalti maa meeshaan nama kamiitu bara farsoo bakka san yeroo ga'eef yeroo waa takka ta'e malee hundinumaa dhaabataa oona wanni akka mukaa. Okay. Nah, ati agartee meeshaa muduru karafu agartee sin jedhe. Wallahi meeshaa afarsoo dammoo akkasi jennaan wallahi karafee agas dheerate agas ga'e jechuudha. Osoo ka'ee isin wala. Enggak benar di istimewa. La ilaha illallah. Allah ya nak kalau situ Subhanallah. Akkasii warri maxxansin guutuun keessan beeksisamuu qaba wanti jiran dhugaa rabbi beeksifamuu qaba. Beeksifamee sirriitti haala bareedaadhaan beeksifamuu qaba. Beeksisa irra deebisaa hojjedha.
Kanarraa kaaf immoo viidiyoo guutuu caalaan isinii gadhiisu anatu eeyyamee fi achirra tartiibaan suuta taa'aati ilaala. Waa hunda waan achi keessatti dalagame hunda yeroo sana dalagame daqiiqaa hanga sanii keessa wanni dalagame inni adda isinii baasan booda jechuudha. Meeshaadhaa meeshaa miti akkaataa guutuu isinii adda baya. Okay? So akkasi. Kootu si deebisaa. Kootu si deebisaa sorry. Ani